بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبوليين إسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دتشفني الرا ولندبتو راديمنو. أفضل التفكر في حق الله. الرجال تفكره حق ربي خيس تفكر وانجو. والكلام لابن القيم رحمه الله. أرى الرجال تفكر خنرا وجاسو إننا في سني ربي بركة هاقودو خنرا هقو جنو قبطي لمرين دبت ربين ilma namaa kana uumamatti waan isaa godhe eega if bare tola rabbii isatti oole qananii rabbiin namaa godhe laaltee haqa rabbii kanamarra badeef jecha laalatu akka tola ooleeti niimaa quban qabne akka waan ittiin haajamnetti namuu tarabbii tana irraa usuun takkaa'uu irraa laafuun tarabbii tan namuu irraa usuun kun si ajaa'ibsiisuu qaba. Asuma kenni malee hawaata akka namaa hin agarre jee ta'uun isaa. Kanaaf duuba obboleeyyan kabajamoo har'a wanni isiniin jiru qabxii lamarraa hin dubbadhaa waa'ee namaarraa. Namni darajaa torba dabree nama ta'ee jaan. Darajaa torba. Darajaan duraa biyyee aadamii. Darajaan itti aantu maniyyii ilmaan aadamii. Darajaan itti aantu dhiiga ta'e maniyyiin. Maniyyiin dhiiga ta'e kun deebi'eeti gana foon ta'e. Foon kun deebi'eeti lafee ta'e. Lafeen tun deebiteeti foon uffatte. Foon uffatee gana footoo kaafame. Gana ruuhiin itti afuufame. As jalatti xeellaa takka irra dhaabbatteet hangaan sittiin kanarra kitaaba kaayame ulamaan kataban. Naafi ati karaa gabaabaan dafnee waa dhaga'uu feena waan ta'eef akka qabatteeti takka irra dhaabbatta. Aquulu lakka kabajamaa namaa wannin siin jiru qaala rabbuka jalla wa ta'aalaa rabbiin keekkijee. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الحمد لله. يا المنما ربين بيّر راسي أميجي بيّر راسي أميتي deebi'ee biyyeen sun ammas bani aadam maniyyiirraa akka uumaman nama kanarra waan inni nyaatee dhuguu kanarraayi cuunfaa waan inni nyaatee dhuguu kanarraa waan akka furriidhaa tatufan kana nyaataa dhugaatii namaarraa uume. Nyaataa dhugaatii namaa achirraa uumame kanarraayi maqaan isaa maniyyii namnichirraa uumame. Dandeettii rabbiitii eessan laalta biyyeetu akkana ta'e waan inni nyaatee dhuguutu hancufa furrii kana ta'e. Kanaa deebi'ee dhiiga itti taate. Kanaa deebi'ee foon ta'e. Gaafa foon ta'ee fi gaafa dhiiga itti taates gaafa maniyyiitis ati dhaabbatteeti isti haala meeshaa akka ati haleetti quba qabdurraa har'a haarawa jijjiiramte tana way ajaa'iba rabbii jetta aalama kana keessa deemtee uumaa rabbii keetiitii beeki. Agartee ajaa'ibu qabda nagaa fayyaami isti haalaa jaanu lamaan laal meeshaa takka darajaa ati itti beeyturraa tajijjiiramtee karaa biroo si garsiifte. Gaafa gizeetaan maniyyiisan akka birooti. Gaafa foon ta'es akka birooti. Foon kanaa deebi'ee lafee ta'e lafee dhawallaa qaw jettu tana gartee kana ta'e. Kanarra dhaabbatteeti ati fooni kana deebi'ee tanaas ajaa'ibu seenti. Kanaa deebi'ee gubbaan isaa ammas maraggi mana jaaramanii beeytaami maragame jechuudha. Lallaal ha maragame kun maalimmaa foon magarseedha. Lafeen foon magarsiteedha. Foon kana gubbatti gogaa qalama. Namni kun guututti duwide dachirra ka jiru quba kanaan hoo farrame hogguu jettee quba kee kanaan ati farramte si malee namni lafarra hin jiru milikkata saniin. Meeshaa itti yaadamtee dalagamtee naa ajaa'ibsiisee beekadhu. Itti yaadee dalagee jechuu beek. Rabbiin akkasitti dalagee sii bara. Kana wallaaltee ati
laal nama kabajamaa nama kanaas irra wal fakkaatee itti yaaddee amanta lakki kun zaatumati ya dalaguu irrattuun amansiisee jira isaaf amaneetiin jira kana barbaada yaana naafi ati har'a akkasii uume ni hanagaa amnarra jirra kana deebi'ee footoo tolchee nama dubbatu godhe amna torbaa janiin kamaa yaquulu ibnu abbaas radiyallahu an duriif akka jiraachise nama akka jiraate kana daa'ima haadha abbaa akka isaa yaadan akka isaa rifatan rabbiin godhe tunis takkumaanarraa fuudhi sarraatanyaadha ajajeefi milishaa histiin qabne halkan yeroo ilmoon ijjitetti haadha abbaan hirribaatti ka'an hayyee eenyu ajajeef kanamma rabbi ajajeef isa kana akka jiraachise makka haasawni karaa nutti hin dheeranne rabbiin akka jiraachise eega nama tahee if bare karaa xaana kanarra fidi hogguu jettu keella jijjiiruu kanarraa ajaa'ibuu qabda quduraa rabbiirraa akka ajaa'ibduun sirraa fedhee beeki kanarraa fide hoggaan siinjuu akka inni irraa fide kanarraa ajaa'ibuu qabdaa sirri hayyee eega jiraate booda maal godhe rabbiin ilma namaa kana suuratun nahli janiiti suuraa qananiidhaa jechu qananiidha suuraa san maqaan isiidhaa sun waa'ee qananii keessatti dubbatama jalqaba suuraa saniitti rabbiin tawxiida dubbatee jan awwalli niimaadha wahiidha kana dubbatee dachiisamii dubbate itti aansee ilma namaa uumama isaa dubbate itti aanseeti qananii ilma namaatii oole dubbate jan qananii rabbi ooleef addunyaa gizee bobbaafattanii fi gizee galfattan ta isin gammachiiftuu je akka addunyaan nama gammachiiftu warra maashinaan maallaqa lakkaa'us ka makiinaa bobbaasus dubbiin akkasuma hundaa'u ni qiyaafta kabajaa ilma namarraa hin haasa'u jira qananii rabbiin namaa godhe akkasuma ammas eeganaatti aansee aayatuma san bishaan samii buuseeti jee rabbiin anzala min assamaa'i maa'an bishaan samii buuse kana wanni inni magarsu waan addunyaa teessaniif okaya ta'uu fi waan nama jireenya ta'u kana magarsee je khidmaa namarraa hin haasa'u jira gaafa warra tiifattuu taate akkasin laalta gaafa kanaa ooyiruu fi waan lafarraa ba'u akkasin laalta taskhiira maqaan isaa laaffisiinsa jechuu itti aansee ammas maal dubbate waa'ee halkanii guyyaadha وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون هل كان يقول يا لافسه أدو في جيا لافسه وانتوني لافه جاء مقوم مال جتشوي كانسا خن ساعتي عرفتي دلقا ساعتي كنا دلقا ساعتي نكنا عرفتي لافسين سجامة واني لفر رابو بشان lafti ajajamtee fi wanni kun guutuu laaffisiinsa jedhama beeyladaaleen ilma namaatti wal simattee akka karaa inni itti fayyadamu ta'uun laaffisiinsa jedhama gana bahar laaffifne jeemmas dooniin akka irra deemtu kan keessa limee faaya adda addaa akka baasu lahman xariyyaa akka baafattaniif maal goota kana wali qabaa isaa addunyaa laaffise waan lafarraa ba'uu laaffise halkanii guyyaa laaffise waan baara laaffise waan baar keessaa ba'uu laaffise kana hunda ilma namaa bobbaasee galcha kana hunda guutuu beekumsa keetii fi ilaalcha kee keessa deebisu humnatee keessa deebisuudhaan durichirraa si fide arraaf laffaatii qophii tana guutuu likhidmatik naaf si khaddamuuf rabbiin akkana godhuu kana inni katti nuu ta'e kun wallaalamuu ni qabaayii akkamitti akka rabbiin nuu godhu kanaan beekamuu dhabee way badaana jettee haqa rabbii irraa laalatu irra caalaan tafakkura haqa rabbii kanama rabbate isaa tola oolu namaa arkuu dhabe isaa guddinaa wasafamaa ta'e namaa akkasi beekuu dhabe kanarraa laalatuutu irra caalaa tafakkuraati wal kalaamu libn alqayyim rahimahullah itti aansi hoggaa suuraa saniin suuraan himaa janiini aduu fi ji'a akkasuma wa'alaamaatiin wabinnajmi hum yahtaduun kanaas taskhiir laaffisiinsa jedhama itti aanseetti waan laaffisuudhaa kanammas buxuuna ardii buxuuna an'aamaa kanahlii akkasuma arhaama nisaa'ii afuri fuula tokkorra dubbate quraanni kun walit dhaabbate suuratu nahli والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون رب بشان سمي بوسيت لفبونويتو
fidee gannisiise gartaa laalasiin akkattichi agartaa lafatan sammuu ta'e keessa yaati kana waan garaa lafaarraa ba'u garaa lafaatis barakaadha godhe ilma namaatiif godhe taakka mata qabattaati an'aama waan beeyladaarraa argamu garaa beeyladaatii waan ba'u foon nyaatuu fi beeyladaa akkasuma dheeda kana bakka takka dheedaadha aanan adii waan inni nyaatee dhugee waliin simanne rabbi idduu baasuun garaa beeyladaatis ni laaffise garaa lafaatis ni laaffise lamaami kasadaffaa quraanuma walii aane akkasuma jiretu itti aane wabuxuuna nahli waan garaa kanniisaatii ba'u deemi kun gosa adda addaati waan adda addaarraa fida kana hunda khidmaa namaatiin haasa'u jiraa beekadhu itti aansemmaas rabbiin waa'ee gadaameysaa dhalaa keeysaa qaba'u dhiiraa dhala soddaa fi owlaadi wahafadatan ja quraan itti aanu nin gabaabsayyeeti malee akkaan oofu kana quraanaa tartiiba qabaanarraa fuudhi suuratu nahli hayyee kana waa meeqan si lakkaa'emma yookiyyaa waa afur garaa lafaani laaffise waan irraa ba'u garaa beeyladaani laaffise waan irraa ba'u garaa kanniisaani laaffise waan irraa ba'u garaa gadaamee isaa dubartiini laaffise waan irraa ba'u shanyii namaa guutu haa guraan dhageessaa tole way ajaa'iba rabbii keetii wallaahin siin jee akkatti khidmaa tana bal'isee kun waan ilmi namaa ittiin jiraatu reefu wayta roobaa fi halkanii guyyaa laaffisuutis khidmaa banii aadami baharirra waan jiru laaffisuu fi bahar keessaatis khidmaa banii aadami amma waa afraniin sitti haasee kunis khidmaa banii aadam kana uumama isaa keessa rabbiin keekkijeen hoggaa uumu waa sadiin kabajamee jennamni kun eega uumame waja'ala lakum as-sam'a wal absaara wal af'idata la'allakum tashkuruun dhagayaa fi gurra onne qalbii isinii godhe akka isin rabbi shakkartaniifi jee jaan meeshaa sadeen tanaani namni nama tahaa jallal sammuu fi qalbii gurraa fi ijaa gurra kana meeshaa kanaa waa harkifata kanaa waa naqata jechuu kanaani naqata kanaan tafakkuree beekumsa waayyuutu baruu danda'a jetta khidmaa namaati kunisii qabadhu jireenyi reefu sitti hime khidmaa namaatii qabadhu wanni rabbi laaffise ta'e gareefu tun khidmaa namaatii qabadhu waan namni hundi jalaa keeysaa hafuun taane ganaa itti aansee quraanarra rabbiin dubbatee akkasuma maas aayatatti aanu qaba maal kaju والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين أكنيتشو أكجي رب من إسني قديجي لالال رب من إسني قديجي من قدي خنمو تبارك وتعالى ربي من إسني قديجي من خنا أكا أدون إسني أكا قبنتي إسني قامني خين يكون هل كان أفتا فدا قيا أفتا فدا خدمة أبيكت من إسني قونيجي وان أومي خنا قوتو أماس قادسة إتي أومنيجي أدون أكا إسني قبنتي كا إسني أفتا إسني قوني أجايبما beeyladaan raammas beeki manaa fi gaaddisaa qananiidhaan siin jee quraana rabbi irratti manaa fi gaaddisni moo yoo guyyaa tokko kaartoona fudhattee ala bultee galatani beeyta halkan oobsaa jeniiti bar afaan keenya ka duritti afaan jara kaanitti birdi libsi uffataa qabbanaa jechuu hiikaan isaati beek odoonii fi halkan tokko kana keessa buluu baatte silaa halkan tokko rabbi sittin qaddarini ala bultee garte mashaqaa warri ala buluutti jiru ni garta duuba mashaqaa manni kee qabu bal'inna manni kee qabu gaafa ala baate garta tana beeke rabbiin baga nuu hime galata rabbiiti qeeballeen himaa rabbii jii kaasa alhamdulillahi rabbil aalamiin kanarra deebi'ee kabajamaa namaa waan hin siinjuu dhageeyse waan rabbiin qaddare kana keeysa mana godhuu fi huccuu uffattu godhuu fi waan uumetti gaaddisa zaata gaaddisaa itti uumu oowwisi miidha qabbanti simiiti bara hanga namni kun miskiinaa bara hanga namni kun dadhabaa ajaa'iba godhe kana hunda tokko jala oofee kaddamuu rabbii kee kana ajaa'iba godhi deebii gana kana goone jee bara eeganaa maal jee addunyaa beeyladaa sadii gaala re'ee re'ee hoolaa
jara kana dubbatee takkiyye jibrii isaaniirraa jibrii jara dubbatamee kana dhageesseemi jibrii isaan kanarraa akka maal dalagattanii je uffata akka dalagattan meeshaa mana keessaa akka dalagattan akkana ajaa'iba akkam yaa rabbi qananii dhagaa alaamanni qananii amma wanta tana aadaaf dur nutti beekee hin beekamtu ture dhiiroo rabbiin akkamit dubbatee jee manaa fi ati hojii ajaa'ibuu feene beeka adda baafatuuf ajaa'ibuu numaan qabu yoo akkasitti ajaa'ibuu feene maal jechuu hiikaan dubbii guyyaa dhabne alla way bada'ana yaa rabbi kiyya akkamiin taa guyyaa jenne mul'atti dubbiin uffata kana dhabuun mashaqqa qaba aduu nu miiti akkasuma halkan ni miidhamna gaaddisoo dhabne oowwaan nu miidha halkan qabbanaan nu miidha kana hunda khidmaatee isanii alaamana meeshaa manaatii fi uffataa fi meeshaa gaaddisaatii fi bareedina kana isinii goone ilma namaa je haya kun guutuun harawaaca xaana tana khidmaa xaana tana aboosiif godhe rabbii kan namaa godhe kana namuu calumarraa je guddina haqa rabbii gaafa dhalattu chirraa sifiti eega jiraatte akkas si jiraachise kana wanni jiraa guutuun aboo nurraa dhiisii malee tarabbii tan aboo cinqiidhaa malee haqa rabbii yaadanne makluuni guddina rabbii quba qabaachaa yaadachaa waan rabbiin namaa godhe yaadachaa akka namaa godhe kanaan namni kun rabbi yaadatuu dhabuun haqa isaa kana laaffisuun siyaachisu kana keessa tafakkuruutu irra caalaa tafakkuraa jaamaa ja'an naafi isinii rabbi haa laaffisu واخر دعوتي ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته